Egaa jireenyi ilma namaa qumaaraa taatee tapha qumaaraa beektu miti qumaaraa fakkeenya gaafa qumaaraa taphatanii yookaan immoo yookaan immoo amtaa jechuudha. Akkuma kana ta'e jireenyi ilma namaa yoo jabaatte nammoo yoo jette jabaatte immoo taanii garuu immoo jabaatte ani bakka dakkaamaadha yookaan ani dadhabaadha yoo jette gara akkuma sun of ilaaltaa jechuudha. Tole hordoftoota siifan gindoo shamaa harka fuun akkam jirtan nagaa kooti nagaa keessanii baga nagaan dhuftan isiniin jechuun barbaada. Akkasin nagaa taatan abdii guddaan qaba. Egaa viidiyoon koo yoo isin tole laayik gochuun jaamara akkasuma immoo mana kanaaf warri haaraa taatan sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada. Yaadaa fi qeeqa qabdan immoo koomentii jalatti nuuf kaa'aa. Mucoo kana kan namni wallaalee jiru jechuudha. Fatiyaadhaan hunduma keenyatu beeka jechuudha. Xoqotaa taarii tiktookii dishiini xoqotaa taarii yookaan maalamayyuuti bulchituu tiktookii. Fataa jedha har'a akka gisee kaanii cinqiidhaan isiniin nuuneen fataa jedha baqqaanis fataa jechuun barbaada waan ta'eef innaa jechuudha dhugaa rabbi Fatiyaan yeroo darbee jechuudha gara Itoophiyaan gala jettee dubbattee turteeni. Innaa namoonni baay'een garii isaanii lakki hin galtuu moodii qabattii jechaa turan. Namoonni baay'een immoo lakki hin galtii rakkatteetti amma dadhabdeetti jechaa turaniini. Bargit akkasitti gaafa ilaalamtu umurii ishiis waan xiqqoo siqeefu waan galtee heerumtu faa namatti fakkaateenu. Warri ishii kara ishii godhanii hin galtii dadhabdeetti warri jechaa turan suni waan umurii ishii dadhabdeetu isaanitti fakkaatee jechuudha. Garuu Fatiyaan har'as nan jiraa jetti. Har'as nan jiraa. Borus nan jiraa. Iftaanis nan jiraa jetti gaafa Fatiyaan. Hin jirti immoo dhugaa ajiraattu malee dabarte. Ana dhugaa rabbii isinitti hima. Ishii fi haati faatee sirriitti na tamachoo anaan. Sababni isaayyuu bakka akkuma dubbatan ga'u waan ta'eef wanta dubbatan godhu amma dubbatan ga'us. Sanuma. Inni Fatiyaa yeroo darbee kan dangala malee jettee boosee nagaggeessaa jettee uummata Oromooti nagaggeessaa jettee inni achi dhaquu dadhabee waan qabuun ishii gaggeesse. Warri dhaqan immoo dhaqanii achitti ishii shanyaaniiru warra achitti dhaqanii ishii gachuu dadhaban immoo asuma egaa bakkuma waan dhaabbatichaatti dhaabbata tiiktookii irratti dhaqanii ishii shanyaaniiru jechuudha. Gaafasii shaanxaa 3 birrii 40,000 nan bitee jettee wanta barbaachisu hunduma nannaqattee aseesee baaftee viidiyoo waraabdee gadhiifteetti gaa viidiyoo ishiin ilaaltanii ta'uu jiraata karaa yuutuubis gadhiifteetti akkasuma karaa peejii tiiktookis gadhiifteetti jechuudha. Shaanxaa 3 birrii 40,000 nan bitee jettee shaanxaa 3 kana galuudhaaf kaateetti jechuudha. Waan hunduma qopheeffatteeti. Amma wanta ishii quunname moo beeknu nuti inni dhugaatiin hin jiras ma dhugaati amma waan ishii quunname hin beeknu gara Itoophiyaa hin galu jettee amma immoo oddoo namni yeroo darbe mana ishii banattee inni kaan leenca xiqqoo inni kaan qeerramsaa waan qaban kennaafi turanii jechuudha. Waa hedduu ishidhaa kennaa turanii ijoollee warra mana madaamii jiran hababaa isaaniitti darbatanii warri poppoloonoo qaban warri poppoliinoo qaban poppoliinoo isaaniitti darbatanii hundumaa itti daddarbataniiti. Amma kaabirrii ishii walitti qabattee eega dammoo Fatiyaan ani hin galuu jette maaliif hin galtu jennaan haalli nageenyaa Itoophiyaa sirrii miti eenyu na simata abiyyiitu na simata moo anatu kaariyoo keessaa kaariyoo moo jeessadhanni biyyicha jechuudha achi keessaa anatu galaa jettee dubbatte gaa amma ijoolleen duula irratti kaasanii kaleessa qabiin qabna jedhuuni galaanni xiqqaanis inni guddaanis galiin galta jedhu. Ini guddaanis inni xiqqaanis galiin galta jedhuuni hundumtuu hin galta jedhee koomentii barreesseeraani ishiin immoo hin galu jette kaa hin galu Itoophiyaa keessa jireenya akkasii kanan ta'u jette kaa as lafee qorqoonfaa jira jette fiilteriin faa jira jette Itoophiyaa fiilteriin hin jiru jette Itoophiyaa lafee qorqoon hin jiru Itoophiyaa ruuziin hin jiru maalitti hangala jette kaa maalitti hangala biyyi waan qabu nurraa haa galtu waca ishii baattee galtee idimee ishii kanaan heerumtee daa'ima tokko godhatte haa teessu jenna ishiin Fatiyaan hin galu Itoophiyaa fiilteriin hin jiru akkamitti hangalaatte Itoophiyaa lafee qorqoon hin jiru akkamitti hangalaa argitanii biyyi jireenya Itoophiyaa akkatti baqachaa jiru. TikTok gubbaa taa'ee tokko jedhee foloo hababaa tokko jedhee lama jedhee amma galgalaatti banatee yoo taa'e hababaa 20 walitti qabataanii hababaa 20 immoo gara doolaara tokkotti jijjiirratanii biyyi kana bareet maaltu gara Itoophiyaatti galaree
Egaa Fatiyaan kaa'ama maal jettee hin galotti egaa Itoophiyaatti hin deebi'u. Ani Itoophiyaatti waan fedhe too dhufe hin deebi'u. Yookaan gara Ameerikaa na fudhadhaa jette gaama uummata Oromootiin warra Ameerikaa keessa jirtan yookaan gara Ameerikaa yookaan gara Jaarman yookaan gara Faransaay. Ageessanii biyyoota akkasitti na geessaa malee ani gara Itoophiyaatti hin deebi'u jetti ishiin Itoophiyaa fiiltariin hin jiru jetti ishiin Itoophiyaa lafee qorqoon hin jiru jetti bakka. Maaliif mucaa gaddadduuni maaliif mucaa cannaqxuuni anadi uummanni dhugaa rabbiin kalloo saarma fudhatee maali hattuu gabaa keessaa beektu miti hattuuma gabaa keessaa ishii godhaniini akkanirraa galtuuf jennee waan qabnu sitti rugufannee jedha xiqqaa guddaan inni kaan inni leenca kenne leenca gonaa deebiftaa jedha inni adurree kenne adurree gonaa deebiftaa jedha jala taa'eeti inni hantuuta kenne hantuuta gonaa deebiftaa jedha jala taa'eeti eebadee yaa uummata Oromoo dhugaa rabbii kennanii kaanii tufanii arraabuun jira hin gogdi malee bakka sunitti kennanii fi kaanii yoo shidhaa milkaa'ee haa galtu yoo shidhaa milkaa'uu baate immoo haadhistu bakka hinduutiidha yoo dhabde baga kadhatteen baga kanas hin gooti malee har'a dhugaa rabbii saqallii miti shidhaa kennanii kaanii amma nuu fidii jechuun maaltu dhufeeni maaltu fideeni maaltu nuu deebisee jechuudha. Dhugaa rabbii koomentii uummanni jala taa'ee barreessuun jechuudha. Nama jechisiisa. Inni xiqqaanis inni guddaanis inni waan guddaa shidhaa godhees inni waan xiqqaa shidhaa godhees. Ishii fataa itti hin galottee didde bakka. Hin galottee toshite. Maal gootiree jireenyi Itoophiyaa qaalaa'eera. Jireenyi Itoophiyaa baay'ee guddiidha. Fakkeenya ammatoo Itoophiyaatti galteeti mucaa'oon kuni laayivii ishii banattee laayivii gubbaa teessee jechuudha. Ji'a wayiifaa birrii meeqa kanfalti. Kanaan jireenya mana keessatti nyaattu amma akka biyya kanatti ruuzii kiiloo tokko birrii 3 yoo bitatte guyyaa meeqa shii gahaani yoo Itoophiyaatti galte ruuzii kiiloo meeqa bitatte ruuzii kiiloo tokko birrii 120 guyyaa kana guutuu morroo mana banattee to gubbaa teesse mucaa'oon kun ababaa 20 to argattee gara Itoophiyaatti ababaa 20 birrii meeqatti jijjiirratti isinii galee ababaan tokko shilingiidha akka Itoophiyaatti. Birrii kudhanti jijjiirratti. Wal madaaleeree jireenyichi waliin madaalu. Kanaaf maal gochuu qabdi amma raachi ishiin qabdu achuma keessa teessee asuma dhuftee geemii ishii taphachuu qofa ka. Isinii galee malee uummanni loosaa fi billaa suqqufatee tubatti fiigaanii jira ka uummanni. Ebadee dhugaa dubbachuuf jechuudha. Jechuun ani niitii kanarraa waa guddaa kan baradhe ofitti namana isinii galee waa guddaa irraa baradhe maaliif beektanii yeroo tokko hojjechuu nama boonsa. Dhugaa rabbii waanuma sooshaal miidiyaa kana duubaa fi gosoo hin taane sooshaal miidiyaadhuma kana abdii godhatanii duukaa fi gosoo hin taane akka namaatti sooshaal miidiyaas akka tokkotti qabatanii hojii ofiis akka tokkotti qabatanii hojjechuun nama fayyadaani. Isinii galee malee har'a fakkeenyaa fi akkoo meeqa isaanii jira kan isa kan isaanii isa 500,000 miti. Kan miliyoona 13 miliyoona 14 miliyoona 20 meeqa baatu danuu isaaniitu jira. Garuu immoo jechuudha. Hin hojjetu bukkeetti hojii isaanii. Sababni isaayyuu dhugaa dubbachuuf tiiktookis haa ta'u yuutuubiinis wanta hamma kanaati. Tiktookiinis wanta daqiiqaa tokko keessatti si harkaa baduudha. Yuutuubiinis akkuma suni waan daqiiqaa tokko keessatti si harkaa baduudha. Malee jireenya jiraattu keessatti ati yuutuubiis sabskraayibii guddaa qabaattee kaleessa birriitti nyaachaa turte akkasuma tiktookis miliyoona meeqa baattee irratti of gatee taa'uun keessi fayyadu. Si galee maaliif jennaani hin badagaa baduu danda'a. Gaafa sunu abdiin kee maalidha? Abdiin kee maali? Garuu ati har'aa yeroo humna qabdu yoo hojjetatte laayivii irra saatii amma barii meeqa qalaala barii saatii 12 yoo seenan halkan saatii 6 saatii 7 ani 6 saatii nukkubuun jedhe dhugaa dubbachuu ishii qofa miti namoota danuudha isaa. Kana hojjechaa oolaniitu asii immoo maal godhu? Uummata harka laalu. Osoo humna qabanii osoo abbaa barbaade bushanii ofirra darbanii biyya isaanii osoo bushanii isaanii shamarran danuun shamarran biyya arabaa kana keessaa hojjetanii meeqa isaanii ofirra darbee maatii isaanii gargaaree maatii isaanii irra darbanii immoo hawaasa naannoo warra rakkatan bakka
warra kufanii hawaasa naannoorra darbanii ofii isaaniirra darbanii biyyoota garagaraatti warroonni gargaarsa godhan ijoollee isaati ijoollee biyya arabaati ijoollee Itoophiyaa keessaa miti kun maalidha beektanii ofitti amanamummaa qabaachuu isaanii jiru danuu isaanii sooshaal miidiyaa hojjechaa tiktook hojjechaa yuutuubii hojjechaa mana madaamii keessa hojjechaa galii gurguddaa kan gashan hedduu isaanii jira. Because sababni isaa maalidha kuni hojii dhaqa hojiin si boonsa edha yoo tiktookiin badee inni kuni inni ani as keessaa hojjedhu kun hin badu yoo yuutuubiin badee inni as keessaa hojjedhu kun hin badu sinii galee garuu ani tiktookii fi yuutuubii irratti of gatee yeroo hundu lafti bari'u akkuma wanni achuma keessaa laalaa oola yoo ta'e kun baay'ee ijoolleen keenya kanaafu maal isiniin jechuun barbaadisiitani jireenya jiraannu keessatti isaarra hojjetannu kana boru nan dadhabaan boru maaltu natti dhufa jennee yaaduun nurra jiraata sanii galee yaaduun nurra jiraata fuuldura koo maaltu jira maaltu narra gahaa jennee yaaduu qabna malee zim jennee akka nama bakka barii laayivii bananneet laayivii gubbaa taa'u laayivii gubbaa ooluun nu barbaachisu garuu fakkeenya masoo hojii mana namaa keessa hojiitti taate akka laayivii ishii fayyadamte hojjechuu dandeessi. Akka laayivii ishii fayyadamte hojjechuu dandeessi. Garuu isaan kun fooni jedhaniituma dhugaa dubbachuuf ijoolleen safara sun ijoolleen biyya sun keessa jiraatan indaallee isaanii kanuma na bakka hunda isaaniitu kanuma hojjetaniin hojii mana namaan hojjetaniini kanuma banatanii achirraa kadhachaa ooluuni kun immoo isaaniif kufaatii guddaadha. Har'a fakkeenyaaf mucaan kun osoo waan biraa miti har'allee fayyaa qabdi haa qostu uummata irratti ijoolleen mana madaamii keessa taa'anii birii tokko birii lama walitti darbatanii itti kennan kun isiniin jedhe boru isaarra kana gootee kana boru rakkinni kana caalu tokko toshitti dhufee dhukkubni kana caalu tokko shitti dhufee dirqama gara biyyaatti deebi'u osoo ta'e eenyu kan mucaan kana gargaaruu danda'u namni ishii gargaaruu danda'u hin jiru sababni isaayyuu tokko hin hojjettu akka namaa lammaffaanii wanta amala akkasii godhatteetti bakka insoobdii jedha namni sinii galee insoobdii jedha malee namni dhuguma rakkatteeti ishiidhaan jedhu tokko illee hin jiru jechuudha maaliif jennaan fakkeenyaaf amma ofuma keenya jireenya jiraannu keessatti osoo harka namaa ilaallee moo ofuma keenya yoo hojjenne irra of gammachiifnaani idimee akkasiitiin bifa akkasiitoo qabdu cabaa miti jaamaa miti hin nageessin dubbatti waan hunda gochuu dandeessi nama ofirra dabartee nama naannoo ishii gargaaruu dandeessitu har'a uummata fuulduratti bahee kadhataan kun maalidha ofuma ishiitiif jireenyuma ishii irratti gufuu taate jechuudha ofuma ishiitiif milkaa'umsa of dhowwite ofuma ishiitiif darbuu of dhowwite malee uummanni kun tokkollee taataan qabu inni har'a ishii gargaaru kun borsotoo ishiin baatee kadhattee ilma ishii gargaara dhugaa dubbachuudha eenyumtuu duubatti hin deebi'u ishii gargaaru miikinaatu ishiin kadhaan dhiistu waan ta'eef isaan immoo ishii gargaaruu dhiisan. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaada kana keessatti dhugaa isiniin jechuudhaaf wanta hojjennu kam keessatti bakka hojii tokko irratti dippeendii taanee hojjechuu hin qabnu isinii galee hojii tokko irratti dippeendii taanee hojjechuu nurra hin jiraatu bakka dirqama isaanis hojjechaa aseenis hojjechaa karaa waaqayyotti nama milkeessuun beeku waan ta'eef tiktookis hojjechaa yuutuubii hojjechaa akkasuma hojii mana keessaa hojjechaa karaa tokko keessaa tokko si fayyada haati xiqqaatu malee keessattuu ijoolleen biyyoota akkasii keessa jirru waan tiktookii fi waan yuutuubii dippeendii godhannee mana kireeffannee taa'uun nurraa hin barbaachisu siruma jechuudha nurraa si eegamu nurraa si barbaachisu sababni isaayyuu nuti nama guddatu waan ta'eef nuti nama biyyaaf eegamudha waan ta'eef jechuudha isinii galee biyyaaf eegamna malee nuti nama mataa keenyaaf jiraannu qofa miti nama hawaasa naannoo keenyaaf jiraannu malee kanaaf wanti akkasii nurraa hin eegamu isinii galee waan barbaachisu ta'ellee hin barbaachisu bakka hin hojjetanna isa kana bukkeetti immoo hojii keenya isa kana dabalataa hojjetachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf micoo kanarraa waan guddaa akka isin barattan abdii guddaan qabaanii jechuudha. Sababni isaayyuu inni tokkoof kufaatii yoo ta'e isa tokkoof immoo barumsa akka ta'u abdii guddaan qaba jechuudha. Kanaaf wanta hojjennu kamirratti hojii tokko irratti dippeendii taanee jiru. Si jammaar biyya kana teenye hojiin tiktookii fi hojiin yuutuubii hafuu qaba malee hojiin inni kun hafuu nurraan qaba. Hojiin inni kun
nurratti hafuu siruma hin qabaatu jechuudha. Sababni isaayyuu nuti karaa milkaa'insa keenya inni dhugaa fi karaa milkaa'insa keenya inni sirrii isa kanadha malee karaa yuutuubii fi karaa tiiktookii miti jechuudha. Karaa yuutuubii fi karaa tiiktookii akkuma ta'utti jiraate inni guddaan yookaan ilma namaa jijjiira hojjedheen itti boone na harkaa kan baduu hin dandeenye isa kana qofaadha jechuudha. Inni kun akkuma daqiiqaa tokko keessatti baduudha jechuudha. Kanaafuu warri yuutuubii fi tiiktookii irra ija keessan godhatanii sa'aatii 24 achi gubbaa teessanii hojii manaa dhiiftanii isa kana hojjeta jettanii kireeffattanii teessanii asumatti too dhaabdanii dhaamsa gosa guddaadhaan kuni. Kanaaf viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Har'a akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Ishii qofaaf osoo hin taane jireenya keenyaaf jedhee wanta kana hojjedhee isinii fidee jechuudha. Kanaafuu baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Har'a akkaan deemee viidiyoo waraabaa jira. Baay'ee turtii gaarii naa qabadha. Akkasumas immoo laayik